sagantaan kun nan amana iddoo tokkotti akka inni jireenya keessan guutummaa guutuutti jijjiiru abdii guddaan qaba. Anaan na jijjiireera laphee kootti onnee kootti jireenya koo keessatti barumsa guddaa kan naaf kenneef jijjiirama guddaa jireenya koo irratti ilaalcha koo irratti kan fide keessumaa ilaalcha jireenya keenya irratti nuti qabnu wajjin kan wal qabate. Biyyaaf bakka jirtan hundumaatti nagaaniif araarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha daawwattoota sagantaa keenyaa attam jirtu. Kun sagantaa Jesus Method Ministry yommuu ta'u qopheessee kan isiniif dhiyeessu ana luba Eeliyaas Addunyaati. Sagantaa kanaaf yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e akka isin subscribe gochuudhaan maatii tajaajila keenyaa taatan barbaanna. Akkuma kanas immoo ergaan itti aanee gadhiifnu akka dursee isin bira dhufuuf mallattoo bilbilaa tuqaa isiniin jenna. Waan kana gootaniif waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu eebbifamaa jenna. Barumsi guyyaa har'aa wanta qabnu irratti ilaalcha nuti qabnu ilaalchisee guutummaa guutuutti kan jijjiiru akka ta'e amantii guutuun qaba. Anaan waan an qabu ilaalchisee jireenya koo keessatti ani maalan qaba? Qabeenya maalan qaba? Waan an qabuun maal gochuun danda'a kan jedhu irra deebi'ee akka of gaafadhu na taasisee barumsa baay'ee gadi fagaataa ta'edha jechaadha. Kanaaf isininis nan amana barumsa guddaa irraa barattu jedheen abdii qaba. Waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Subscribe godhaa gara ergaa guyyaa har'aatti yeroo wal wajjin dabarru seenaan ani har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhe kuni seenaa dhugaadha. Seenaa dhugaadha. Seenaan dhugaan kun kan inni raawwatame biyya Bermuudaa jedhamu keessattidha. Abbaan seenaa kana manguddoo waggaa 87ti kan isin dhibu. Manguddoo waggaa 87ti. Manguddoo waggaa 87 kun jireenya isaanii keessatti seenaa guddaa nama hojjetanidha. Maal jechuudhaan jalqabaa seenaan kun miila deemuu fi harka socho'uu nan qaba jedha. Miila deemuu fi harka socho'uu nan qaba. Afaan Ingiliffaan kan inni barreeffamee jiru I have a legs and arms that can walk and wave jedha. I have a legs that can walk and I have arms that can wave jedha. Kanaaf miila adeemuu fi harka socho'uu nan qaba. Maqaan isaanii Joonii Baarnes jedhamu. Jaarsa umuriin isaanii waggaa 87ti. Biyya Bermuudaa keessa jiraatu. Yeroo hundumaa manguddoon kun jaalala Waaqayyoo qabu. Waaqayyoon baay'ee jaalatu. Ani Waaqayyoof maalan godhaa jedhu gaaffii kana of gaafatu yeroo hundumaa. Waaqayyoof maal godheen darbaa? Yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhatu. Otoo kadhataa jiranii, otoo kanatti yaadanii manguddoon kun waan tokko taajjabu yeroo tokko. Magaala isaan keessa jiraatan keessaa naannoo tiraafikiin itti heddummatutu jira. Buufata konkolaataa guddaa ta'e tokkotu jira. Naannoo buufata konkolaataa guddaa ta'e kana yeroo hundumaa namoonni iddoo sana jiraatanii naannoo sana hojjetanii amala tokko qabu turan. Amala tokko qabu turan. Amalli isaan qabanii amala wal arrabsuu qabu. Namoonni wal arrabsu. Akkuma hedduun keenya beeknu namni buufata konkolaataa dhaqee kana namni hin beekne jireedhee yaadu ani yeroo baay'ee na mudateera. Naannoo buufata konkolaataa warri hojjetanii fi akkuma kana konkolaachiftoonni gargaartonni isaan kana bira yeroo baay'ee jechoota arrabaatu afaan isaanii keessaa ba'a. Maaliif akka ta'e naan galu. Naaf akka ta'e naan galu. Seenaa kana gaafan dubbisu edaa biyyuma hundumaa jira kan jedhu natti dhaga'ame. Arrabsootu afaan isaanii keessaa ba'a. Wal arrabsu. Jechisaa walitti dubbatan haadhaan wal arrabsu maalii wal arrabsu qaama waan baay'eetu kan wal arrabsu. Iddoo baay'ee jira. Jaarsi kun yeroo hundumaa gara buufata konkolaataa yommuu dhaqan arraba namoonni kun iddoo sanatti wal arrabsaniin garaan isaanii baay'ee hin gadda ture. Kanaaf akkam godhee seenaa iddoo kanaa jijjiiruun danda'a jedhan Waaqayyoon kadhatu. Sana booddee yaadni tokko isaanii dhufe. Maalan godha jedhanii murteessu yeroo hundumaa jedhan ganama nan ka'a jedhan. Ganama nan ka'a barii isaatii 11 ka'een iddoo kana dhufa. Iddoo kana dhufee maalan godha jedhanii miila kootiin deemee as dhufa. Sana booddee fuula ifaadhaan kolfaa gammachuudhaan harka koo raasaa harka koo isaanitti sochoosaa Yesuus isin jaalata. Anis isinan jaaladha. Nagaadhaan dhaqaa nagaadhaan galaa jedha. Kanuma qofan dubbadhaa jedhan. Kanuma qofan dubbadhaa jedhan. Baay'ee murtee dinqisiisaadha. Waan biraa iyyaan maalan qaba maalin qabu namni na dhagaa namni na dhaga'u maal naan jedhu waan biraan jenne. Jaalala Yesuustu keessa isaanii jira. Jaalala Yesuus kan ammoo waan qabaniin harkaaf miila isaaniitiin fi fuula isaaniitiin qaama qabaniin ibsuu barbaadan. Fuulli isaanii hin ifa, ilkaan isaanii hin kolfa, harki isaanii hin hammata, miilli isaanii hin deema, arrabni isaanii hin dubbata. Argitanii waan biraa, qabeenya biraa, baajata biraa, waa biraa barbaachan dhaqe. Kanumaan Waaqayyo iddoo kana jijjiiruu danda'a. Seenaa iddoo kana Waaqayyo jijjiiruu danda'a jedhan.
Sana booddee akka murteeffatanitti galgala Waaqayyoon kadhatanii sana booddee barii yeroo lafti bariitu sa'aatii 11 otoo hin ifiin ka'anii gara buufata konkolaataa dhaqu. Gara buufata konkolaataa dhaqanii naannoo sana konkolaachiftoonni ka'anii konkolaataa isaanii waan adda addaa as kootu achi kootu otoo jedhanii arrabaan wal harkaa nama saamanii isaan gidduutti argamanii. Obboleessa koo obboloota koo Yesuus isin jaalata anis isinin jaaladha. Nagaadhaan naqaa nagaadhaan galaa jedhan as galagalanii achi galagalanii Yesuus si jaalata ani isin jaaladha nagaadhaan naqaa nagaadhaan galaa jedhan namoonni isaa waan biraa arraba isaanii dubbatan dhiisanii gara isaanii ilaaluu jalqaban. Baay'ee wantichi dinqisiisaa. Achi booddee maal jedhu isaan kun immoo reef nama sammuun isaanii reef darbedha maraatu haaraatu reef dhufedhanii waa'ee isaanii walitti dubbachuu jalqaban itti qoosuu jalqaban kaan isaanii dhagaatti darbatu maaliif nama reef maraati nama sammuun darbetu dhufedhan. Garuu Joon Baarnes kaayyoo waan qabanii fi jechoota namoonni ittiin jedhan kana maqaa namoonni kennaniif kana otoo hin yaadiin cal jedhanii isaa Waaqayyo keessa isaanii kaa'e jaalala Waaqayyo sana nama kan biraaf qoodu isa sana itti fufan. Ani sin jaaladha Yesuus si jaalata nagaadhaan dhaqii nagaadhaan gal kana jechi isaanii fuulli isaaniin ifa hin gammadu. Baay'ee dinqisiisaa. Itti fufan. Sana booddee otoo hin jaalatiin akka taphaas fakkeessanii namoonni achi jiran suni naannoo sana warra hojjetan gargaartonni konkolaachiftoonnis Yesuus si jaalata ani sin jaaladha nagaadhaan naqi nagaadhaan gal jechuu jalqaban. Jecha sana deebisanii walitti dubbachuu jalqaban guyyaa muraasa booda. Argitanii asirraa maala nu badheseetanii ani jechi hin darba. Waan ati dubbattu hin darba. Yoo waan gaarii kan dubbannu ta'ee namni kan biraanis waan gaarii akka dubbatuuf balbala banaafii jirra jechaadha. Yoo waan namaa kan dubbannu ta'e namni kan biraanis waan namaa akka nu deebisuuf haala mijeessaa jirra jechaadha. Barumsa guddaan irraa baradha. Jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee kan nuyi dubbannu jechoota akkamii ilaalle dubbannu. Waan jechoota poozitiivii ta'an sirrii ta'an dubbachuun akka inni dhiibbaa namoota warra kaan irratti uumuu danda'u barumsa guddaan as keessa baradha. Jarri sun taphasaa fakkeessanii waan kan biraasaa fakkeessanii garuu jechi suni isaanitti darbeera jechi Joon Baarnes kun. Waaqayyoos akka inni kaayyoo kana keessa jiru amantii guddaan qaba. Maaliif Waaqayyoon kadhataniiti nama gammachiisuuf miti Waaqayyoon gammachiisuuf fayyina obbolootaaf seenaa fokkisaa sana jijjiiruuf waan ta'eef kaayyoon Joon Baarnes. Kanaaf arrabsoo namootaa kana otoo abdiin kutatiin ittuma fufanii maal godhu jecha isaanii sana ganama qorratoon jedhiin waan kan biraatoon jedhiin barii hojiin isaanii kana hamma konkolaataan bahee aduun ifutti hamma konkolaataan bahee galutti isuma kana hojjetu isaan. Sana booddee kan isin dhibu namoonni dharra'uu jalqaban akka suusiitti ta'e jaalalli isaan jaarsa kanaaf manguddoo kanaaf qaban dabalaa deeme yeroo hundumaa namoonni itti siqanii dubbisuu jalqaban hammachuu jalqaban jechoota isaanii irra deddeebi'anii fayyadamuu jalqaban. Dhugaa bahinsi isaanii kun akka aduu ganamaa bahee bal'achaa deemu onnee namoota keessa namootaa seenee yaada garaa namootaa sana keessatti bal'achaa deeme namoonni fayyadamuu jalqaban. Kan isin dhibu itti aanee wanti baay'ee dinqisiisan tokko ta'e. Waggaa muraasa akkaataa kana dhagatti fufanii booddee Joon karaarraa dhabamu tasa ganama tokko. Karaarraa dhabamu namoonni jechoota gaarii sana hammannaa gaarii sana harka gaarii sana kolfa fuula ifaa gaarii sana dharra'aniiru. Hin jiru har'a jaarsi hin jiran. Sana booddee maaltu ta'e? Namoonni magaalaa sanaa guutuun iddoo sana karaa sana kan darban namicha achi dhaban. Sana booddee maaltu ta'e? Wal gaafachuu jalqaban. Maal ta'ani? Eessa dhaqan? Wal gaafachuu jalqaban. Homaa namni arge hin jiru. Dhabanii taa'uu hin dandeenye jarreen kun. Hojii isaanii dhaabanii mala barbaaduu jalqaban. Attamitti argan? Buufanni raadiyoo tokko naannoo buufata konkolaataa sanaa ture. Gara buufata raadiyoo sanaa dhaqan. Gara buufata raadiyoo sanaa dhaqanii maal jedhu? Joon Baarnes namni fuula ifaadhaan ganama naannoo buufata konkolaataa kanatti nagaa ho'aa nama gaafatan Waaqayyo si jaalata ani sin jaaladha jedhan nama hammatan nagaan naqi nagaan galeedhaan manguddoon sun hin dhabamani eessa akka isaan gaa'u wallaalle maaloo nu iyyaafadha jedhan. Sana booddee jaarsa barbaaduudhaaf buufata raadiyoo irratti ergaa kana gadhiisan. Buufata raadiyoo irratti gaafa gadhiisanii manguddoon kun eessatti argamu? Hospitaala keessatti argamu. Dhukkubsatan hospitaala seenaniiru.
Sana booddee oduun kun gaafa dhaga'amu namni hundumtuu naannoo sana warri jiru warri isaan beekan kana seenaa kana warri isaan beekan waan barbaachisaa ta'e hundumaa qabatanii kan abaaboo qabate kan nyaata qabate kan maallaqa qabate gara hospitaala sanaatti fiiguu jalqaban. Karaan hospitaala walanqate. Gaafa dhaqan jaarsi ciisaniiru dhukkubsataniiru dubbachuu hin danda'an. Fuulli isaanii inni ifaan sun amma kolfuu hin danda'an amma dubbachuu hin danda'an amma hammachuu hin danda'an misiraacha sana amma dubbachuu hin danda'an. Sana booddee jarreen kun waan barbaachisaa ta'e kamillee baafne jaarsi kun hin oola ta'e waan barbaachisaa ta'e kaffalla jedhanii yaalatti gaafa deebi'an jaarsi ooluu hin dandeenye gara boqonnaa isaanii deemanii hospitaala sana keessatti boqotan hin du'an. Achi booddee jaarsa kana simannaa guddaadhaan achi keessaa baasanii waan awwaala isaaniif barbaachisu hundumaa mijeessanii kana qofa miti sirni awwaala jaarsa kanaa akka awwaala gootaatti akka awwaalamu nama beekamtii guddaa qabu nama biyya irratti beekamu nama hojii guddaa qabu hoggansa guddaarra nama ture nama goota guddaa biyyi sun biyya sana keessa jiraatu ittiin gaggeessaniin akka inni gaggeeffamu gara mootummaatti haala mijeessanii iyyata dhiyeessanii sana booddee seenaan jaarsa kanaa hin dubbatame sana booddee mootummaan biyya sanaa beekamtii kennee fi awwaalli jaarsa kanaa yookaan gaggeessaan jaarsa kanaa gaggeessaa gootaa ta'uu qaba jedhanii akka goota guddaa tokkotti sirna awwaala isaa raawwatan. Sirna awwaala isaa kana gaafa raawwatanii baay'ee dinqii guddaatu ta'e. Sanarra kan darbe awwaala qofa miti naannoo lafa awwaalaa sanatti naannoo lafa buufata konkolaataa sanatti daandii kallattii arfanirra adeemutu jira. Daandii kanarratti siidaa guddaa maqaan jaarsa kanaa irratti bocame. Maqaan manguddoo kanaa irratti bocame siidaa guddaa kaasan. Fuula ifaadhaan isaan kaasan. Waaqayyo si jaalata, ani sin jaaladha. Nagaan naqaa nagaan galaa jecha isaanii hundumaa achirratti bocanii akka inni daawwiif ta'u akka inni seenaaf ta'utti namoonni iddoo sana akka daawwatanitti haala mijeessan. Har'a iddoon sun iddoo guddaadha. Iddoo baay'ee dinqisiisaa seenaa biyya sanaa keessatti. Arrabni iddoo sana ture jecha jaalalaatiif gocha jaalalaatti jijjiirame seenaan iddoo sanaan jijjiirame. Fakkiin Joon Baarnes kolfaa akkuma kana maqaan isaanii jechi isaanii bocamee siidaa sanarratti hafe. Baay'ee dinqisiisaa. Sababii manguddoo waggaa 87 olii kanaan aadaan magaalichaa guutummaatti jijjiirame. Kana anaan kan laphee kotudha. Iddoo namoonni itti maqaa hin taane wal arrabsan, iddoo gammachuuf, iddoo wal simannaa ta'e, iddoo itti namoonni wal gaafatan ta'e, iddoo jaalalleewwan dhaqanii itti jaalala isaanii waliif ibsan ta'e. Siidaa namoonni wal jaalatan dhaqanii jalatti suura kaan ta'e iddoon sun baay'ee dinqisiisaadha. Baay'ee dinqisiisaadha. Asirraa barumsa guddaa baran. Joon sadarkaa barumsaa guddaan qaban. Qarshiin qaban. Harkaaf miilla qabaniin garuu hojii dhaloota isaaniif bu'uura ta'e tokko hojjetanii darban. Waaqayyoofis hojii guddaa, namootaafis dhalootaafis hojii guddaa hojjetan. Aadaa badaa saba sanaa keessaa guutummaa guutuutti qophaa isaanii dhaabatanii loluudhaan waan gaarii gochuudhaan dhaloota sana mo'atan. Gaaffiin qaba siif, gaaffiin qaba obboleessa obboleettii siif gaaffiin qaba. Har'aa sababii keetiif dhaloota ati keessa jirtu kanaaf wanti ta'e maali? Sababii keetiif dhaloota kee jirtu kanaaf maaltu ta'e? Dhaloota itti aanee dhufuuf maal keessee darbaa jirta? Har'aa otoo hin jaalatiin hundi keenyuu hin deemne guyyaatti nuti callisnu jira. Hin callifna gaaf tokko. Gaafa nuyi callifnu sana garuu kan dubbatu maal keenya darbina aniif isin. Maaltu waa'ee keenya dubbata gaafa sana? Beeknus dhiifnus akka jaarsa kanaaf otoo hin beekin seenaan caafame har'aa seenaan keenyis hin caafama. Qaama seenaan biratti caafamu guddaa tokko isinitti hima har'a. Mee of yaadaa. Ati beekumsa qabda, barumsa qabda, qabeenya qabda, humna qabda, waan baay'ee qabda. Ganaa umurii gaarii ta'e irra jiraachuu dandeessa ta'a. Garuu maal yaadaa jirta? Maal gochaa jirta? Mee jireenya kee gaafadhu. Nama qofaa miti, dhaloota qofaa miti, karaa kan biraa Waaqayyoo maaliin akkas yaadatu barbaada? Biyya lafaa kanarraa yommuu dabartu Waaqayyoo maaliin si yaadata? Jaalala Waaqayyoof qabdu, oolmaa Waaqayyo siif oole attamiin ibsita dhaloota keef? Kan of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Jaallannees jibbinees qaamni seenaa caafu tokko jira.
isa kanan macaafa qulqulluu keessaa kutaa tokko isiniif dubbisee gara xumuraatti fiduu barbaada. Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa sagalee Waaqayyo akkas jedha. Ammas immoo warri Waaqayyoon sodaatan walii wajjin otoo dubbatanii Waaqayyo isaan dhaggeeffate. Warri Waaqayyoon sodaatan wal wajjin otoo dubbatanii Waaqayyo isaan dhaggeeffate. Waan isaan dubbatanis hin dhagahe. Ilaala, Waaqayyo hin dhaggeeffata. Waaqayyo hin dhagaa. Waaqayyo hin ilaala. Waaqayyo hin arga. Sochii kee, gochaa kee, kaayyoo kee, sagantaa kee, akeeka kee, keessa kee, mootiivii kee hundumaa Waaqayyo hin arga. Kana hundumaa argaa ture manguddoo kana keessatti. Hin dhaggeeffate. Waan ati dubbattus hin dhaggeeffate. Waan ati hojjettus hin ilaala. Sana booda maal jedha? Macaafni seenaa waa'ee warra isa sodaatanii fi maqaa isaatiif ulfina kennanii fuula isaa duratti caafameera jedha. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa galateeffamu. Kun baay'ee anaaf seenaa dhoksaa guddaadha. Baay'ee dhoksaa guddaadha. Warra maqaa isaatiif ulfina kennaniif Waaqayyo seenaa caafa. Jooni Baarnes Waaqayyoof ulfina kennuu barbaadan. Maalan godha? Oolmaa Waaqayyo akkamittan baasedha. Jaalala Waaqayyo isaan keessa jiru akka inni namoota warra kaanitti darbu barbaadan. Hin darbes dhuguma hin darbe. Waan isaan dubbataniin, waan isaan hojjetaniin jaalalli Waaqayyo isaaniif, jaalalli isaan Waaqayyoof qaban gara namoota warra kaanitti darbe. Ati si keessaa kan ba'u jaalalli Waaqayyo gara warra kaanitti kan darbu har'aa seenaa qabdaa. Waaqayyo seenaa caafe. Warra maqaa isaa ulfina kennaniif Waaqayyo seenaan isaanii Waaqayyo duratti caafameera jedha. Seenaan keessa Waaqayyo duratti caafameera. Ati waan gaariis godhi, waan hamaas godhi, seenaan hin caafama Waaqayyo duratti. Garuu warra waan gaarii hojjetaniif Waaqayyo seenaa yaadannoo guddaa isaaniif hin caafayedha. Ittaanee maal jedha? Waaqayyo gooftaan maccaa guyyaa inni murtoo godhe sanatti isaan qabeenya dhuunfaa koo hin ta'u. Akkuma abbaan ilma isaaf hojjetuuf akkasuma anis isaaniif nan oo'a jedha. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa galateeffamu. Guyyaa murtootti, guyyaa firdiitti warra anaaf waan gaarii godhan kanaaf ani nan oo'a. Isaan gaafas qabeenya dhuunfaa koo ta'u jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qabeenya dhuunfaa koo ta'u. Warri waan gaarii hojjetan kun, warri seenaa hojjetan kun, jaalala Waaqayyo warri namootaaf qoodan kun, dhalootaaf warri bu'aa buusan kun, Waaqayyo fuulduratti warri haala gaariin jiraatan kun qabeenya Waaqayyooti isaan. Yoo qabeenya Waaqayyo ta'uu barbaadde akka manguddoo kana socho'i. Fagoon deemiin, waan addaan barbaadiin, waan hin qabneen barbaadiin of ilaali. Manguddoon kun of ilaalan. Achi otoo ilaalan ta'e, iddoo biraa otoo ilaalan ta'e hojii guddaa kana hojjechuu hin danda'an. Namni waa guddaa hojjechuudhaaf dursa of ilaaluutu barbaachisa. Of ilaaluu qaba. Nama kan biraa ilaaluu hin qabu. Waan kan biraa ilaaluu hin qabu. Waan hin qabne ilaaluu hin qabu. Qabeenya, beekumsa, barumsa, waan adda addaa isaan kun barbaachisaadha. Garuu kun hin qabnu yoo ta'e, waan qabnu garuu qabna. Waaqayyo kan nuuf kenne. Manguddoon kun ani harka qaba, miila qaba. Miilli koo hin deema, harki koo immoo socho'uu danda'a. Weevii gochuu nan danda'a. Hammachuu nan danda'a. Fuulli koo ifuu danda'a. Ilkaan koo ibsuu danda'a. Kolfuu nan danda'a jedhan. Ati maal qabdaadha? Waan qabdu kanaan Waaqayyo akka seenaa hojjettu barbaada. Jireenya mataa kee irraa kaasee dhaloota keef, mataa keef, Waaqni kee kan ittiin ulfina argatu seenaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoof seenaa hojjedhaa. Jaalala Waaqayyoof qabdan namoota warra kaaniif qoodaa. Sun Waaqayyo duratti gatii guddaa qaba. Waan qabdan hin tuffatinaa. Waan qabdaniin ka'a hojjedhaa. Sagalee Waaqayyo akkas jedha. Waan xiqqoo qabu irratti kan amanameef maal ta'a jedha? Itti dabalameetu kennama jedha. Maqaan isa booda dhufuu danda'a. Ulfinni isa booda dhufuu danda'a. Wanni isin har'a barbaaddan itti aansee dhufuu danda'a. Isin waan qabdaniin socho'a. Waan qabduun socho'e. Beekumsi kee dhalootaaf haa oolu. Waaqayyoof haa oolu. Qabeenyi kee dhalootaaf haa oolu. Waaqayyoof haa oolu. Dandeettiin kee akkasuma haa ta'u. Inni guddaaniif hundumaarra caalu immoo jaalalli Waaqayyoo onnee kee keessaa haa jiraatu. Yoo jaalalli Waaqayyoo onnee kee keessa jiraate, keessi kee nagaa yoo ta'e, warra kaaniifis nagaa ta'uu dandeessa. Jaalala Waaqayyoo si keessa jiru namoota warra kaaniif qooduu dandeessa. Kanarraa barumsa guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Waan irraa barattan koomentii jalatti akkasiin nuuf barreessitan jaalalaan isin gaafachuun barbaada. Yaada kan biraas yoo qabaattan nuuf barreessaa. Subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo itti aanu ergaa itti aanuun isiniif qabadhee dhiyaadha. Miidiyaa kana karaa adda ta'een kadhannaa keessanii akkasiin deeggartan waamicha isiniif gochuun barbaada. Turtanii yeroo keessa waan nuuf kennitaniif galatoomaa. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Kadhannaa gabaabaa tokkoon gochuu barbaada. Ana wajjin Waaqayyoon kadhadhaa.
Waaqayyo isiniin seenaa hojjechuu waan barbaaduuf, Waaqayyo jireenya kee keessatti seenaa hojjechuu waan barbaaduuf, Waaqayyo isiin fayyadamee dhalootaaf bu'aa buusuu waan barbaaduuf yeroo ammaa kana kadhannaa kana ana faana kadhadhu. Hin kadhannu. Bara baraan teessoo keerra kan jiraattu Waaqayyo isa hundumtuu siif danda'amu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galatoomi. Yeroo kana barumsa guddaaf dinqisiisaa ta'e kana waan nu barsiifteef karaa seenaa nama si jaalatu tokko yaa gooftaa waan dinqisiisaa waan hojjetteef galanni siif haa ta'u. Yaa gooftaa ati har'as seenaa hojjetta. Nuttis fayyadamtee seenaa hojjechuu barbaadda. Yeroo kana amma sin kadhadha. Duraan dursa otoo seenaa hin hojjetiin nu keessatti seenaan akka hojjetamu maqaa gooftaa Yesuusiin nu gargaari. Manguddoon kun nagaa keessaa qabu. Jaalala kee qabu turan yaa gooftaa. Jaalala kee qabaniin nagaa keessaa qabaniin namoota warra kaaniif hojjechuudhaaf ba'ani yaa gooftaa miira gaarii akkasii kana qabaachuu akka dandeenyu karaa gooftaa Yesuus nu gargaari. Obboleessa koo, obboleettii koo karaa adda ta'een yaa gooftaa abbaas haadhas haa ta'u sagantaa kana kan daawwachaa jirtan ergaa kana kan isaaniif darbaa jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii keessatti seenaan haa hojjetamu. Dinqiin haa hojjetamu. Yaa gooftaa ulfinni kee jireenya isaanii keessatti haa mul'atu. Mana isaanii keessatti seenaan haa hojjetamu. Jireenya isaanii keessatti seenaan haa hojjetamu. Dhalootaaf seenaa hojjetan. Siif seenaa hojjetan. Karaa fayyinaa namootaaf haa ta'an. Kana waan gooteef galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadhaa. Ameen. Galatooma ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Baay'een isin jaaladhaa. Yeroo itti aanu ergaa itti aanu wal argina. Nagaan tura.